misraachoo kana dhageessetta nama dhabde warra nama dhabaniif ani nama Waaqayyo. Fira dhabde aantii dhabde humna dhabde Waaqayyo hundumaa keensiif taasiin jedha. Dhimmi kee ati itti yaaddoftee itti rakkattee itti dadhabdee tuqaa keessee harka dhadhaattee keessaa galte humna maqaa gooftaa Yesuusiin akkuma ati sagalee kana dhageesseen iddoo jiruutii siif xumuramee harki Waaqayyoo siif raawwatee misraachoo haaraa gurri kee haa dhaga'u, bilbilli kee meessejiif misraachoo sagalee haaraa haa simatu. Waa'ee keetiif wanti takkaa ta'ee hin beekne siif haa ta'u. Maatii kee, qomoo kee, fira kee keessaa milkaa'inni takkaa dhaga'amee hin beekne karaa kee haa ta'u. Isa tabdiitti kutte kana Waaqayyo daqiiqaadhuma ati amma misraachoo ergaa kana dhageessuun maqaa Yesuusiin fagoorraa dhiyoorraatii Waaqayyo dhimma kee sii xumuree misraachoof galataaf si haa dhaabachiisu maqaa Yesuusiin. Namni amante ameen jedhi si'a 5 koppii link